Check-up soda, imana kotota, abdea singese, abdea tanota, ni koromoda, ganap si jayana, ni koromoda, ganap si jayana. Ogana bao, jagata wikisa, jawab uti fufi, odin kin gonsa, ayong kin bufatu, umata magpiksa, ayong kin bufatu, umata magpiksa. Bentin milkoftani, wala bao adan, matasuf yadani, utumma nabtani, latuf sabantani, garage sambudu, odin kakatani, sabab yung yadani, garage sambudu, odin kakatani, sabab yung yadani. Mahikap so, kagumanya kesa, o sumanarani, agdadaligisa, agdadali na di, o tadawi kapsa, katukodan na di, kapsosan, katukodan na di, kapsosan. O kanabao, jagadawi kisa, jagawi di kufi, o jingin konsa, ayokin kufatu, umata nabtiksa, ayokin kufatu, umata nabtiksa. Dani, wala wadan, matasuf yadani, utumma nabtani, atuf sabamtani, garage sangudu, unik kakatani, sabab yung yadani, garage sangudu, unik kakatani, sabab yung yadani. Samuiga! Waradan tagore di sekayo sabah, abaon dahu baru narkakaba. Waradan tagore di sekayo sabah, abaon dahu baru narkakaba. Abaon dahu baru narkakaba. Abaon dahu baru narkakaba. Kalesa sartani, ardas dadabdani, tukuma shindiga, egipa shindiga. Abaon dahu baru narkakaba. Lafet katarare, igang nagarsine, utuba oromumma, undeg jabayasine. Abaon dahu baru narkakaba. Ashama harka fuunee hordoftoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kun sagantaa CMN irraa isinii dabru sagantaan guyyaarraa ayyaana irreechaa sababeeffachuudhaan keessummaa qabannee asitti argamna. Keessummaan keenya Hurree Buusuu Waaqayyoo mee wal barnootaaf garuma isaatti isin dabarsina. Waa'ee irreechaatii fi waa'ee qabsoorraa xiqqoo kaasne kan irra haasofnu ta'a. Samiinfuu hanga dhuma sagantaa teenyaatti nu hordofaan affeerraa keenya mee Hurree Buusuu daawwattoota keenyaan namni baay'een si beekaa. Jaal Hurree Buusuu nama qabsaa'aadha, qabsoo keessatti gahee guddaa taphata. Mee gamanuma daawwattoota keenyaa wajjin wal baradhu siin jenna. Akkuma beekamu gaatoo himtee galatooma Hurree Buusuu Waaqayyoon naan jedhani dhalataa Harargee lixaati aanaa Ciroo keessatti dhaladhee guddadhee achumarraan karaa qadirree qabsoottis dabalame akkasitti har'a geenye jirraa jechuudha. Mee Hurree Buusuu maaltu gara qabsoo kanatti seenuuf si kakaase? Kana qabsoo seenuu wanni na kakaase roorruma alagaatii fi gadadoo fi gidiraa ummanni alagaan irraan ga'urraa kan ka'een naannoon ani jirutti hawaasa Oromoodhaa yeroo sangaa Oromummallee waan beeknu nuti akkuma Islaamattiif beekna rakkoo Abashaan nurraan ga'een aga jiruuf jireenya dadhabnee qotatuu dadhabee qotee bulaan qotatuu dadhabee daldalaan daldalatu dadhabee deemee innaataa garxirri mawwaacoo kanaan fidee fixee haga
kararraa haga ooyirutti dhuftee gibira gabbaruun qaraxa guuruun amraachii nama qotatu waliin gamtaan qotattan malee kopha qotatuu hin dandeessan jechuudhaan haala kanaan namni jiruuf jireenya wallaalee sanirraa kaanee gaara seennee jechuudha. Achirraa kaane. Qabsoo achirraa jalqabe. Achirraa kaanee Qabsoo jechuudha. tana kophaatee gaara seenti jechuun dhagee dhugaadha. Tayyee. Mee kophaa gaafa qabsaawaa turte tanaa fi gaafa warra qabsaawaa jiranii waliin makamte jidduutti kophaatee hanga waggaa 4 jechuun dhagee waggaa 4 kophaa qabsaawaa turte mee kana irraa nu ibsime. Waggaa 4 kana keessatti jalqaba qoncoraan eegalle qoncorarraa qawwee fudhanne qawweedhaan baanee nam 3 turre nam 3 kana keessa guyyuma bikkumatti baane sanitti waggaa nuti qawwee fudhannee baanee nagaa dhoowwine bobbaagala dhoowwine ashuura mootummaatis guuruu dhoowwine warra amraachiitis qonna dhoowwine qabsotti roorroo ittisuu waggaa eegalle wadartee gartee hirnaa fi ciroorraa waradaan hirnaa awraajaan ciroo jedhanii gaafa san akkasitti jirti biitti sun akkasitti bulti achirraa waraana nam 24 fudhatanii dhufanii nuti gaara seennee waggaa isaan dhufan firoota keenya guutuu walitti qabanii hidhaa naqanii guyyaa 3 bulle guyyaa 3 waggaa gaara bulle mootummaan kunuu dhaynee ganduma dhaynee qoonqoo fudhannee nyaachuu sodaanne hay jennee booda wal gaafanne aboo biyyuma dhalannetti gaafa qoonqoo nyaachuu sodaanne gaafa asirraa achi hiinee hokkam taanaa hanjuu wal gaafanne aboo deema dhaynee ana haadhaan isin kana dheedhaa jeetiin waggaa makriba horiin galuu kana seenne ni dhaynee waggaa dhaynuu gandi hidha jira mana tokko dhaynee qoonqoon nyaanne eessa jiran jennaan mana baluufaa jiran jan mana sanis ni dhaynee ni dhabne amma bu'aadirra waajjire jireenya masraabeeti hidha jiranii jan kaanee boo masraabeetuma sani dhaynaaf jennee kaanee dhayne masraabeetii san waggaa dhaynu hidhataan araddaa maabaraa kun ala kanaa shankoora cidha isaan immoo harka dhiqatu jiran qoonqoo nyaachuudha masraabeeta kana ol seenneetuma irra dhaabnee jechuudha. Qawwee irra dhaabne achitti waradoota nama 7 jeefne guyyaa jalqaba nama jeefne odoo isaan xiyyitii takka nutti hin dhayin 30 itti fidne kaanee kunne eefa nuti kunne qawweetu mus seenan kaaneeti ichi kaanee bakaa bal'aa janii baka kana keessa yaane manguddattuu janii namti tokko jibrii jira jibrii mootummaa janii jibrii tana eegaa qawwee takka qabaa qawwee tana sirraa fuune amma nama jeesuu keenyaaf garrega kaanee deemne gooroo biluu janii gooroo biluu san qaraxaa jira bakka qaraxa iddoo namni magaalaa deemu qaashuura irraa guuran kana gumna jennee osoo yaanu waraanni kun makiinaa fe'atee kagalgala dhooyne kun dhufe ija waloo jedhanii achirra walitti dhufne ammaas asi walitti banne isaanis qophiin deemanii asittis nam tokko irraa ajjeefne ni dheeysanii achiin makiinaa isaanii irraa buufne nama ajjeefne amma achitti lakkaawwanne abbabaa jedhanii gurbaa saahiba kiyyanii du'ennini haa darbinuu je makiinaa tana lakkiin ta'uu biyyaa bada haa oofannurraa makiinaa tana akka nama dheeysetti har'aa deebinee qawwee samit dhooynu jeenitiin duuba deebinee qawwee samit dhooyne akkasiin makiinaa san oofanii reefti sun achiddee sun guyyaa 3 bulee achumatti awwaalame namni dhufee fudhatee hin jiru achirraa ni qaane. Ni waraana asumatti si qaba waraana abaa'ooti hojii yookaan isatti bilisummaa uummata oromooti hojii gaaratti bifa kamiin wal argitan wal makamtan. Amma gaa asirraa kaanee amma asitti eegalle asii kaanee halkan sun halkan nabi moolid janii achi kaanee bira suuqii maabaraa jira bira suuqii kana cabsine moolida mana shee muusaa janii moolida qaba moolida san dhaynee kaa meeshaa tana guurradhaa jenneeni maallaqa keessaa fudhannee bira suuqii tana saamsifne achiin kaanee abbaa waashaa janiiti namoota keenya abbaa waashaa san dhaynee darsachi guurrannee gaddeebinee namoota keenya hidhame kanallee hidhaa baafne asii kaane ganama waggaa baree biitti tunni godaantee jechuu dargiin amma nufi xayyanii biitti kaatee godaante achiin gaara seennee nutillee amma achirraa namni kun nu dhufaa dhugaa nu dhufe deema balurraa qawwee fidi jennee qawwee maabaraa tana guurree haga naima 50 takka qawwee itti hiine garuu qawwee haatti hiinu malee akeekan qabnu kaayyoon qabnu aaruma amaarri nu gube tanaa gannu baase baatii 3 lafa tana bilisoomsinee dargii seenuu kunnee bulchine ogaa bulchine baatii 3 ogaa bulle dargiin tawarwaadhi jee waraana fide lafa tana guute
waraanni keenya asif faceemma kaan harka kenne kaan ni badee qawwee darbe nama sadii walii abne amma as keessa gaa waluufaa turre amata 4 waliin turre hoggaa if dadhabne odargin nurra ammaatu kaanee gaa harka kennu manna sargoo janii sargoo harkaasee jaa kana dhageenye sargoo sanii galla jennee murteeffanne anaa fi abbabaan kun akkasitti warra miidhawwattoota keenya warra beekneef sargoon tun maal ibsee? Sargoon tun adda bilisummaa Oromooti. Sargoo gabbii janii wanbadee janii dura akkas maqaa kana qabdi. Kaanee nuti illee san qabannee itti dhayne namni dura itti dhayne abdataa waayyuu jaa. Dhaynee harkatti kannanne akkana nu godhanii akkana nu goone akkana nu godhanii akkana goone akkanatti gartee dhufnee sinin makanna jennee isaan akkasi fuudhanii waliin nu makanii isaanitti dabalamne achi keessallee amata 4 akka turreen naafi gurbaa dhaynes adda nu baasan isa kara baa ergan ana yuma kanan na dhiisanii akkasitti amata 4 isaan keessa teenyee dargiin cabe. Yeroo kanatti qabaasetti Oromummaan akkamii dagaagu keessatti yookaas dadammaquun Oromoo ni jirti yeroo sanatti. Akka harree adiiti. Oromoon dammaqan qabu. Oromoo jettu tole sinju giddiin Oromoota naannoo gammoojjii anniyyaa bookee xarafa kana warreen kanaa Oromummaa hubata malee namoonni baddaa kun akka jirutti Oromoon beeku jechuudha. Namni tokko hawaasii himu karaasi dabarsu hin jiru. Ofiif dirqama fudhannee qawwee lafa keenya lafa silaa bobbahuu deemnu keessa dabruu feenu. Ifiif qawwee keenya keessa deemnee karaa laallee deebinee fuunee ifii waliin deemna. Gaafa sana. Dammaqsaa turtan jechuudha. Uummanni Oromoo. Mee garaagarummaa qabsoo yeroo saniitii fi ta'ammaa jidduu jirtu naa ibsi. Hagagachiifi samiin adda fagoo. Osoo uummanni Oromoo barasan haga arraa kana dammaqa qabaate Oromoon arra bilisummaa isaa gonfatee jira jechuudha. Bara gootonni meeqa Oromoo beeksisuuf wareegama hammana hin jedhamne kafalaa ture. Goonni meeqa asirra wareegame Oromummaa tana qofa mirkaneessuudhaaf. Kan haga arraa awwaalan harkatiin gaara kana keessaa hafee lakkaa'amee fixuu hin dandeenye. Arra immoo uummanni Oromoo dammaqeeti humni Oromoo hidhate kagartee dhukaasuu danda'u dhabame. Yoo jiraates hagahu lafa hagaate. Qabsoon Oromoodha amma dur bara nuti qabsoo keessa turre Harargee Baalee Arsii keessa lafa taan keessa hin turre. Wallagga keessa haga tokko jirti. Sunu waa nagaati. Bahuma kanarratti namuu laaluudhaan qabsoon sun cabxee deebitee qabsoon sun Booranaan biqilte. Amma qabsoo qabsuma sani Booranaan biqilte. Booranaan kaatee Gujii Wallagga dhufte. Arra waraanni bakka jiru Gujii fi Booranaa fi Wallagga keessa. Arra Oromoon taan hammam takka jara kanarratti gaa. Kalee osoo Oromoon guutuun baha kanarratti waraana baha jiru kanarratti kan guutuun dammaqee if beekee akka irratti if beekee hirmaatu taate sila arra Oromoon rakkoo kana keessa hin jiru bilisummaa harkaa qabna. Arrumaa hoo akkam jirra dammaqe uummanni Oromoo maaliif dammaqe? Kaayyoo moo Oromummaa moo nama dammaqe? Ammummaa kanaa dammayni Oromoodhaa quubsaa miti. Ammumallee wanni akkasiisan ni jirti. Quubsaa miti. Kutaalee garaagaraa irraa dadammaqiinsi kutaa biraatti mul'atuu fi kutaa biraatti mul'atu xiqqasho waldha. Walirra laaluu jira. Gaafa dheengadduma kana Wallaggaa fi Gujii fi Boorana waraanni mootummaa waggaatti duule Oromoon hundi shiftaa jechaanii turte. Dhaamuu qabanii shaneedha. Laal. Aboo taa'a kaadiyoo nyaate daaluufis ni ta'a. Namni kan kee namni aaqilli sabni aaqilli gosti aaqilli namni kan kee waa balleesse cinaa dhaabbatteetuma sirrii jira jettee alagaa irraa dhoogute yoo inni sirrii ta'in illee deebite aboo wanni sun beekaati harka sirra qabnee sii dhaabbanne malee wanni atitti jirtu sun sirrii midhaabi waliin jechuu qaba malee Oromoon namni aaqilli alagaa dura dhaabbatee shiftaa alaa keessaa irra labsaniiti Wallaggaa fi Gujii irra bobbanii masakaa turan fixaa turan. Arrammoo jazaan turtii taarraa galii bujjanii mire arraa guma xiqqa garagaltee arraa Harargee fi Baalee fi Arsii keessa jirtii dhumaatiin. Hayyee kalee gara Wallaggaa fi Gujii fi Boorana waraanaa keessa jira shanee keessa jira jechuun fixani. Arra Harargee hoo maaliif Baalee fi Arsii maaliif fixan keessa jira? Maali? Oromummaa. Isaan wanni mootummaan itti qiyaafatee jiru Oromummaa balleessuudha. Oromoo oggolchiisuudha. Ajjeesee hidhee biyya ari'ee tumee Oromoo oggolchiisuudha jechuudha. Kanaaf Oromoo wanni isaa baasaa yeruma maraawu
alagaaf qaawa banuu qabu. Akka kanniisa orraa bakki takka tuqamnaan akka marti isaa tuqamee lafaa ka'ee waliin dhaabbatuu qofa. Falli jiru. Falli jiru yoo akkas ta'e karaa jiru garree karaa kanarraa tarsimoo jijjiirrannee karaa nu baasutti hin deemne taate amata hundaa'uu booluuf teenyaa jechuudha. Garuu hamma yoom akka boonyee jiraanna. Kana if gaafatu qabna Oromoon. Mee gabrummaa bara dur isin qabsawaa turtaniif sanii fi ammaatan wal bira qabnee yoo ilaalle akkamitti ibsitame yeroo sanis gabrummaa fi cunqursaa roorroo garaagaraa Oromoo irra gaggeeffamaa turte. Mootummaan wal dabraatuma itti dhufe malee Oromoon ammas bifuma saniin itti fufte mee tana lamaan nu ibsime wal bira. Bar mootummaan dabre inumaa irra wayyaa yoo jenne dimokiraasii yoo jenne ni dandeenyaa jechuudha. Mootummaan dhawaatuma mallasirraa amma Abiyyii hamaadha. Kun immoo amma deebi'ee akka gaafa Minilik aanolee calanqotti harma muraa fi harka muraa amma mata mura itti dabalee waa sadeenuu nurratti hojjechuuf deemaa jira jechuudha. Bifa amma garru kanaan. Kana Oromoo yoo callisu taate Oromoon ifumaaf dhabamsiisee namni boonyuun wanni boonyuun illee hin jirtu jechuun maa ifirra fedhe. Haluma gaafa namtichi kun dhufu namni tokko guddisaan isaanii afkarro. Namni kun kaayyoon qabu eessa guddise Oromoon harkatti dhooyitee ka argarte jala wacuun waan arra taate kana ta'u nu ga'e jechuudha. Kuni taane arra ijaan wal garra harkaa wal qabne. Boru ka dhufuufoo Oromoo tana keessa waa hedduu takkaa jira. Waraannummaan kabiraa hafu gaafuma Tigreen biyya seente kana dhalaa teenyarraa meeqaa dhale. Hedduu dhale gandiitti hin dhalatin hin jirtu. Inni waraana kute waraana irra du'e intalti fuutee immoo warra isaaniitti darbiteeti kabiraa heerumtee jirti. Gurbaan sun warruma haadhaa fi abbaafis beeka. Gosaafis isuma beeka. Inni immoo dhiinni isaa waan biraati. Arra baratee hayyuu siyaasaati yuunivarsiitii jira. Afaan Oromoo dubbata gosa Oromoo himata. Oromoodhaaf dubbata. Fuuteet Oromoon tun ifumaa. Ifumaa itti kan nuti isa aangootan ifumaa. Kanaaf Oromoon ilma abbaa gadaa kalee jani bara biyyuu arra gaafa saniin ani ilma abbaa gandaatiin jeen ilma abbaa gadaatiin maraatatti na fixan arra dhaqaniiti bakkaan an ganama dura harkisan arraan tana dhufanii innillee hojiidhaan as bahe. Kanaaf Oromoon qabsooni goota qabsoo godhuun guliidha itti fufta qabsoon dhabdu garuu beekaa kee ilma kee gudeeda kan kee kas keessa dhalatees addaan baaftee gandatti dhalatee fi bakka jiru sadarkaa irra jiru wajjin galmeeffattee yoo kaayatte Oromoof gaarii. Galmee san banattaa jechuun boru gaafa gartee carraa harkattee biyyallee harkattee nama aangoo qabu itti muddatu galmee tantee banatta. Yoo akkasi kafirraan eene taate biyya gaafa harkatte fiddeetuma alagicha gurraacha diina gurraacha kas keessa dhalatee ka gosa kee himatu ka afaan kee dubbatuutti itti kannita badii galan qabne baduu teessa. Kanaaf waan kana Oromoon galmeeffatee qabaatu irra jira. Galmeeffatee waan nu keessa dhalate ilmaan dubra keenya galmeeffatee kaa'uu irra jira jechuudha. Arra Oromoo irra dubbata. Oromoodhaaf dubbata. Sirra hadooda sirra sabaaf dubbata. Afaanis qaba beekumsaas qaba. Kana beekaanii kan bulchuu jettee gaafa itti kannite akkuma Abiyyi ilma abbaa gadaa jetteeti qilee irraan baane seenne kanatti ammaas lamuu kan seenne kana baajata irra baasanii galmeeffatuu haatu qabanii. Tataanii qabsoo immoo akkuma jedhan waraabessa kanuma duubaa irra guddaa kuni amma uummata Oromoo dhabamsiisuudhaaf wanni irraa deebiin jiru. Yoo Oromoon humna ta'e if baraare malee wanni namni nu baraarullee hin jiru. Firan qabnu wallaan qabnu qabsoon teenyaas ofirratti hirkannu. Kun asiin achiin nu baas asiin nu baas karaan kanaan nu baasa jechuu keenyaatu keessoo keessa keenya wal nyaachuu keenyaatu arra tanaan nu saaxilee jechuudha. Osoo fincilli diddaa gabrummaa bara 2014 ka'u kana keessa dhaabonni Oromoo humna tokkoon maquma kalee adda bilisummaa Oromootiin qabsoon eegalamte saniin ture arra kun nu mudatu humna qaba ture adda bilisummaa Oromoo diinni keessa seene kaddantaa seene fedhii fi guuttatu seene kadiinni ergee seene jidduu itti silixeeti osoon beekin fuudhee bakka 10 meeqatti addaan ciree adda bilisummaa Oromoo dadhabsiisee jechuudha. Yeroo